laaftuu filadhee jedhee sila Itoophiyaa ta'an. Otoo mallaqa barbaade, otoo aangoo barbaade silaa nafaama Amaaraa dubbadhee Itoophiyaa faarsee jala dhiiroo. Yennaan hiriingii bara 2017 namni baay'een hin beektan achirra na barattan na fakkaata. Hiriingii san ka gaafatee jedhee ana. Garuu baalansi godhuu fi Amaarallee itti fidanii kaanillee itti fidanii jedhanii jechuudha. Oromoo koongirasii keessa akka seensise nuyi. Saniin dura Oromoon hin beekamtu turte. Kuni waan marmii barbaachisu miti. This is a fact. Nama garii si galee si'ii dalagdu otoo arganii maaliif of callaa faarsitaa? Maaliif of callaa dubbattaa? Yoo waaqni jedhee walgahii kenna kadiirratti shawoo kadiira yoo jaara dubbadheen ture. Kan ji'a kana every Monday Tuesday irratti walgahii si barbaadaa qabna. Yoo waaqni jedhe waraabeetiin afaan Ingiliffaatiin darbaa garuu ji'a tokko keessatti wanti nu goonu isin mul'isuudha akka waa'ee dhaabaa dubbachuuf miti kan dhufe jechuudha. Just context isinii kennuufi. Nama halkanii guyyaa qotee lafa qotee marga baasee yookiin midhaan baase gaafa haammataa qofa warra dhufu gaafa immoo atillee qixa anillee qixa siin jedhu qixa miti. It's not fair. It's not fair. Mee ammachi dhiisaatii dubbii Palestaan keessaa fi mee namni sooshaal miidiyaa irra jiru miidiyaa addunyaa irra jiru dhageenya dubbii Palestaaniif Israa'el ilaalame. Israa'eeli boombiidhaan samiirraa uummata innocent gubdee jetti. Namni dubbatu hin jiru. Gaafa Palestaan tokko ajjeese terroristiidhaan. Addunyaan tun feeriidha. Addunyaan tun feeriidha. Gaafa ka'an baadu'u hin agarru. Maaf Itoophiyaa tana Amaara yookiin Nafxanyoota itti aarra jenna. Because gaafa keenya du'u hin argane. Gaafa ka jiraa miidiyaan Itoophiyaa deebisee ka'ee jira. Kanatu garaa nu gube. It is unfairness. It is unfairness and justice yoo nurra gahu maraannee kaanee jedhama. Yoo ammarra gahu hin agarru. Addunyaan nu keessa jiru addunyaa akkasiiti. Kan isin dubbadhuu fi meeqa kana kan dubbadhu tutun deebi'iniiti. Mee ilaala obboleessi kan kee yoo si arrabsu si tumu yookiin obboleeyyan lamaan yoo tumtu hagamtu keessa seeneetiin lakkaa dhiiraa isin obboleeyyanii gara isin jedha. Hin jiru dhiiroo. Yoo ati wal nyaattu martinuu ollaan illee diinni kan keellee firri kan keellee gariini walaajissu bakka ati walitti jissite san qaawwal kana keessa seeneetu dhufaa jechuudha. Kana keessa seenee yoo ati wal ajjeestu yoo ati wal jibbitu wal tuffattu addunyaan siin hin dubbattu. Because you know what atu wal balleessaa jirta ka atu wal tuffataa jirta. Atu nama otoo tokko taate nama siin dubbatanii jedhan gaafa wal nyaattee jettee ati namaa miti. Because gaafa wal nyaata fixxee geessitee galana dhufte dubbiin dhumattee jirti. Because hin barbaadan maa because ati iyyuu barma for lifetime diina. Qabxii kiyya kalammataa ta'e walitti hidhata bakki kun si galee waa'ee Oromootillee kan illee wal keessa makeen dubbadhee jira. Laala addunyaa Oromoo maaf hin dubbisne? Addunyaa maaliif Amaara dubbiste maatu dubbiste jette? Because Tigreen tokko taatee dhaabbattee gaafiin kiyya kana jette. Mee Amaara wal nyaatu Amaara karaa nagaatii fi karaa kaanitti wal nyaatu agartanii jirtanii? Hakarana amanullee kan faana deebi'ee jira. Wal faana jira. Chachii fayyadamaniitiin koottaas keessa araaramna. Mana rabbiiti nuti qaraa warra tokko. Ayyaanni kun ayyaana gi'iziiti jedhan. Kenna hoo akkamitti ayyaaneffattee ayyaanni kun kan Itoophiyaati. Dhimma xiqqoollee irra wal lolla. Namni dhimma xiqqoo irratti wal lolu dhimma guddaa waliin haasa'uu hin danda'u. Because yeroon hin jirtu kaa. Laale saree sitti dhufte malatti dhagaa yoo darbatte garuu geettu jedhamti mammaaf hin beektanii laala. Nuti akkamitti achi geennaa irratti otoo hin ta'iniiti ati surree kana maa godhatte ati qamisii maa ati shaashii maa hiikkate ati maa akkanata ati maa hin salaatiin ati charchii maa dhatte. Nuti kana qaaqaa jirra addunyaan kakaatti baay'ee saniiti. Gaafa nuti lifetime gaafa walii galuutti hin jiraatu. Garuu hoo gaafa darbee bakka gaafa marda'u wal tokko ta'an asii galee gaafa darbee diinni biraan irratti dhufee jedhee ka biraan bulchee jedhee yookiin Amaarri yoo nu bulchu yookiin Tigreen yoo nu bulchitu nuti tokko gaafa sana. Gaafa keennaa ammoo no akkamitti akkanatti qufa'ee akkamitti akkanatti rafee wanti nu irratti waliin qoonne hin jiru dhiiroo. Ka iddoo kana bu'eetiin lakkaa isin otoo tokko taatanii biyya kana bulchite lakkaa isin otoo tokko taatanii gaanfa Afrikaadhaaf fala taatanii kanum jedhaa jiru jira. Kana dubbisaa jiru jira. TPLF ni meeqas jala deemee dubbisa illee meeqatu dubbisaa jira. Mee dubbadha. Baay'ina ummataati ummanni Oromoo harka 10 warra Tigree dabale. Tigreen biyya keessatti persentii taate Oromoon 60 minimum. Ummata hagas gahu maaltu tuffachiisee? Mee ummata hagas gochi ilaala. Wannan isin kana dubbadhaa jiru I want you guys to really pick my mind and see what I see. Mee dubartii ilaala. Waa'ee dubartiin tokko dhiira tokko yoo qeeqxu dura ka bu'ee
kana qabaa na gadhiisaa akkamitti tuni albultuun tuni maali ka jedhee kan dhabu dhiiraa ol dubartiidha. Dhiiraa oliin dubartiidha. Sirna dubartii lafa gada qabiinsa keessatti Oromooti miti addunyaa kanarratti sirna san bakkatti qabunne akka sirni sun dubartii san gudeedee qabrii jala dabarsu tokko laan tokko faara dubartiidha. Namni gabroomellee gabrummaa isaa kanarratti akka gabrummaan kun irraa hin qoonne ka godhu abbuma gabroomisan jechuudha. Sammuu gabroomte. Ofaatiin dhalluufi look for whatever reason biyya alaa kanan jiran biyya to some degree bilisaa keessa hin jiru. Namni hin sodaadhullee namni waan naa godhaa jirullee hin jiru. Nattiin kana godhullee hin jiru. Sodaa yoo taate uumayyuu hin qabu. Ani Itoophiyaa kan hin dhaqnee fi lubbuun lama baaf takkitti baate lubbuu sodaa fi miti. Mootummaan kun kijiba propagaandaa itti fayyada. San qofaaf hin dhaqne malee hin dhaqeen jedha. Maali waan du'ee jedhe maala yoo hidhamee jedhe maali waan wanni irraa hidhatu maalidha. Nothing. 7 days qabsoo Oromoo kana keessatti kan guyyaa torba dalaguu fi namni naa kafaleetii yoo jedheetii miti dhiiroo. It's because my passion. Galgala yoo rafuu gara moo ka'uu waan kana yaalee jedha. It makes me happy. Kanaafuu of duban deebi'ee jalqabarratti hin deebi'ee jedha dhiiroo. Yogguun wal lollu yogguun wal qoonnu of tuffachiisne ofillee kiiloo irraa of buusnee gadi keenya beekaa keenyallee qilleensa irratti hambisnee jenna jechuudha. Yes, beektota keenya keessa rakkoon hin jira. Dubbadhee jira yeroo baay'een dubbadhaa jira because akka wal saamnuun arga. Ka ofii dalagu akka hin dalagne ka ofii faarsuu dhiisee ka gandaa faarsee jedha. Ka ofii ol kabuu dhiisneetiin ka gandaa ani ogguu irratti Tigree bira ta'u yeroo maraaf feeramee jedha. Maaliif hidhan isinitti fakkaata dhugaa isinitti dubbadhee jedhe because sababaa Tigreetiin namni keenya maafi qoodamnee jennaa jedhee ija qabadhee as daandii irratti hafeen jedhe. Daandii maaliif yoo danda'e uummata Oromootiif fala ta'a. Yoo dadhabe ammoo afaan kee zippi godhee asittillee hin qoodu jechuudha dhiiroo. Sodaadhee miti arraballee ta'e sirrumatti beekee jedha jechuudha. Gariin nama afoo dhaabbatee ka dubbachuu hin dandeenye sigalee as magaa biyya jiru kana keessatti katiisisa gahuu hin dandeenye sooshaal miidiyaan onnee namaa geetee nama arrabsaa oolaa jechuudha. So ila hangamillee yoo dubbannee feesbuukii laayikii hedduullee qabaannee peejii keenya namni baay'een illee fudhannee jenne at the end of the day nuti ilma namaati. Ilma namaa jechuun maalidha? Ni yaanna we have a feeling. Hangamillee jennee nutti dhagahamee jedha. Yes, ofirraa brush goona because filannee as baanee jirra. Anmaaf filadhee jette anjaa an qabu ka ibidda garaa kiyya keessa jiru naman dubbatu hin dhabe. Waa'ee dubartii irras ta'e waa'ee Oromoo irras ta'e jechuudha. Waa'ee amantaa irras ta'e waan garaa kiyya gubatu ibidda garaa kiyya keessa jiru waan nama dubbatu waan dhabeef dubbadhu murteessa jedha jechuudha. Namallee sodaateetiin hangana nama irratti ficcaa'uu kashlabbee karaa nama deemte namaan arrabsitu akkasitti illee dhiisuu miti ture. Yerootu nama godha inni isne jennee jechuudha kana hundayyuu jechuudha. Mallaqaafillee kadhatamnee dhabnee aangoofillee kadhannee dhabnee otoo hin ta'ini Oromummaa eenyummaa keenya dursinaa jechuudhaaf jechuudha jechuu barbaadeetiin. Kalee nama waa'ee barsiisaa kanarratti barsiisee barreesseen ture. Warroonni galiin akka wanna kana kan dubbanni barbaaddanii hedduu isinitti dhagahee dhiisnaan jettan maaf dubbadhee isinitti fakkaata yaa dhiiroo. Ani otoo paapularizimii barbaadee jedhee sii galee biyya kiristaanaa keessatti beektaa aangoo barbaadde kiristaana ta'uu qabda because warri guddaan harki 90 kiristaana yoo ta'e si filan kaa. Garuu ati musliima taatee biyya kiristaanaa keessa 90 fiiguun hin ulfaatan si filan jiru. Yookiin immoo distriktii san keessatti yoo majooritiin musliima ta'ee ati kiristaana taate namni si filan jiru. Vice versa musliima illee taatee majooritii kiristaanii yoo ta'e jedhee namni si filan jiru jechuudha dhiiroo. Paapularizimii otoo fudhadhee jedhee amantaa waaqeffataa faana jaarsa faana dubbadhu waa because I know how sensitive it is. Garuu there's nothing about me. Otoo jiruun awwaalan malee there's nothing about me paapularizimii irratti interestii hin qabu. Qabaadhees hin beeku otoo qabaadhees hin itti jira. Gaafa Oromummaa jiraattiin saalfattu kophaa kiyya tarchii keessa deemee kophaa kiyya istee jalatti deemee Oromoo jedhee barsiisaan I will not waste my life. So barsiisaan kunillee akkuma peeji kiyya rakkatabee jedhe. Ani eenyuun ofiyyuu dhibbaan dhibba beekuun nama dhibbu isin jira. Eenyuufiyyuu aadaa seenee baruun dhibbaa dhibba beeku. Namni dogongoruu namni karaa hamaa ta'uu hin danda'a. Hamaa ammoo yoo ta'e ani hin beeku peejii irra kaayaa jedhe. Mee bakka namni kuni masgiida haa gubu jedhe. Bakka namni kuni charchii haa gubu jedhe yoo jiraate peejii irra kaaha haa agarru. Garuu amantaa jalatti dawoo godhatte galtuun afaan Oromoo keenya baratte
Asuma Minnesota beektanii miti ol lama kan si gala sabni ani saba xiqqoo irratti biinsan qabu sabni xiqqoon Oromoo keessatti galtee afaan Oromoo galtee amantaa lallabaa amantaa kenna amantaadhaan ammoo summii asiif as uummata keenya walitti waraansistee jette jechuudha. Akkamitti dachee Oromiyaa irratti Ortodoksiin ka fagoo irraa dhufe ardii argatee Musliimni ardii argatee Kiristaanni Protestaanni ardii argatee ardii kan waaqeffataan akkamitti ardii dhabee jala dhiiroo. Maali bilisaaf xaalaa jirraa miti Itoophiyaan nu miidhe ka jennu afaan keenya nurratti gadi qabde aadaa keenya cunqursite nu tuffatte jennee miti ka kaa'aa jirruuf maali umrii keenya ka itti jaaraa jirruuf ka arriin nutti baate ka jiraachuu wallaallee jiruu kana faana fiignuuf kana jijjiiruuf miti dhiiroo. Maarree dachee Oromiyaa irratti akkamitti waaqeffataan lafa dhaba. Ani waan kana sodaatu hin ta'in focusing waan baay'ee waan ta'eef I cannot focus too much on it. This is the only time I'm going to speak jechuu kiyya. Kan ammoo ka dubbadhuufi isi warra dhageeffatan amma ka dhagahaa jirtan ka borullee dhageettan dachee Oromiyaa irratti ganda mi'a of gaafadhu jedhu obboleessa kiyya. Ganda abbaa keetii irratti an abbaan kiyya lafa guddaa qaba ardii gosti ta'e lafa guddoo qabdi akka jiru lafti dacheen ta'enna. Dachee san irratti otoo anama lafa dhabee jedhee sirriidhaan yookiin ammoo faranjiin tokko biyya Xaaliyaanii irraa bira Ameerikaa irraa dhufee lafa san fudhatee abbaa taajiraa yoo ta'e akka manaaftanyoonni Oromiyaa keessatti otoo ilmi Oromoo hojii hin qabne otoo Oromoo hiyyoomee kadhatu yoo akkasitti charchii 99 masgida ijaaraniitiin kennamna dhabu sirriidha. Sirriidha meel obboleettiitii mee of gaafadhu jedhe is it fair? Is it fair? Because maaliif lolaa jiraree maaliif sirni kun nurra haa kufu jenne sirni kun nurra haa kufu jennu sirni kun eenyummaa keenya sarbee jedhe. Sirna kan uffisnee sirna biraa ofitti baasnee ittiin gabbaruuf miti. Akkas taanaan maal jechuu sirni haa taa'u. Sirna kana buqqisnee sirna nu gabbarsiisuu akka ta'u maan barbaannu qaba. Sirni kun buqqa'ee namni martu Oromoon aadaa ofii eenyummaa ofii deebisee afaan ofiitiin akka ittiin kooruu fi akka ittiin salphina Oromoo jaalatan yeroo jalqabaa biyya deemee afaan Oromoo waan makii baasa keessatti ogguun dubbadhee jedhu akka waan ani afaan seexaanaa dubbadhee hollachiisee jedhee ani waaqeffata yoo jedhe ani kanatti amana yoo jedhe maal amantaa hedduutu jira miti addunyaa kanarratti. Why should it be any different? Why should it make you nervous? Why should it make you allergic? Why? Biyya Ameerikaa kana ta'inneetiin amantaa keenya freedomidha worship godhaan jiru biyya nama. Biyya kiristaanni Saawudii deemeetiin akka gaarii jiraataa hin jiru. Why? It shouldn't be. There shouldn't be no different. There shouldn't be no double standard. Ofiif dahabaa fi warqii fi dammaaf aanan filannee ambaa fi biyyee fi dhoqqee filannaare keessatti obboleessa kennoo ta'e. So kanaafiyyuu kanarratti kan hin dubbadhee jedhee fi akka isin yaaddanii fi dhiiroo. Ammaa akka sanillee kakaayee jedhuuf si galee. Waa'ee biyya dachii abbaa isaarratti dachii haadha isaarratti maafi of ta'uunii sodaa taate. Hollachuu oh my god qoodam we have to use our brain rabbi kanatti uumee fi sammuu kana. Maaliifi mootummaanii warroota amantaa waaqeffataa maaliif xiyyeeffatee yeroo baay'ee hidhee jira maaliif hidhee jira maaliif shanidha jedhee yeroo baay'ee accuse godha mootummaan warri kun they are religious is a holy people akkuma biraati yes si ta'uu dhabuu hin danda'a. If I cannot speak for justice du'uu filadha jira awwaalamuu filadha malee I do not shortcut yoo na jaalatte ajaakii wajjin na jaalatta. Malee there is no way I'm going to fake. Anammoo saba gadi qabameef amantaa gadi qabameef hundaaf hin dubbadhee jira. Whether is a Muslim or Christian Oromoo abbuma fe'e haa ta'u dachee san keessatti wal tuffachiisne ka jenneen arga kaa'an. Attiin badhisee dubbadhe kanarratti warroon karkaree barreessee ija saniin naa ilaala. Ani waan argee viidiyoon hin jiru. Viidiyoo dhugumaan hamaa dubbatee barsiisaan kun yoo jiraate viidiyoo maxxansa ka argee hin jiru. Sammuu isaa dubbatu mirga qaba of course anuu dubbachaa oola. Kanaaf maxxansee jedhe. Kalamataa irratti kan hin dubbadha jedhee hopefully isni deebisanatti fakkaateeti. Maaliif laajikiin the way I think what I think karaa kan biraatti akka dhufe kajee kanaaf dubbadhee jedhe. Mee xiqqoo waa lamarratti gabaabsee dubbadhee jira. Engadda kadiiroo irratti dhufeetiin gaafiin tokko gaafatamee I don't know if I guess satisfaction anti hin deebisanatti fakkaate gaafii falli maalii ka jedhu irratti sanarra dubbadhee dhumarratti deeqama tokkoof lamaa fi walgahii kaleellaa isinitti mee jedha jechuudha. Ilaan ka jedhe ka shooyii guyyaa irratti kan dubbachuu barbaade dhiiroo. Yoon wal qoonnu marti nuun kufna. Garri kun injifatee garri kun kan mo'atamu hin jiru. Yoon wal taane ammoo addunyaan nuuf salaatti because nuti galaana.
So kan hin jedhisa irratti walitti qabeetti falli nuuf jiru mootummaan kun akka nama shororkeessaa jiru, akka nama ajjeesaa jiru, akka nama ajjeesaa jiru, akka oromummaas diina biyya sanii godhee jiru yeroo baay'ee illee kan dubbadhu waan jijjiiramuuti dhugaadha. Hadhallee yeroo haasofnu kana keessatti mootummaan kun nama saamaa ganda tuulama guutuu hin ta'in gandatti galigalcheetiin mallaqaa nama bitee jira. Kun haqa rabbiiti hin wallaalle. Garuu warri kun ka'aan gorra jiru. Ka ganda tuulamaa shororkeessaa jiru, ka ganda arsii shororkeessaa jiru, wallagga shororkeessaa jiru ijoollee maisaati, ka ganda biraati miti. Nama kakaawwanii isin galee ka ofii qabeetiin ka hambaa kanarratti ka hambaa amaara tana beekta waa'ee arsii kana gubeenii jedha. Nama gariin illee Oromoo keessaa illee akkasitti gubeenii jedha. Akkasitti sirrii miti. Maa gube jedhee yaala si galee Oromoo amaaritu Oromoo maaf jibbitii? Qabeenya isiitii, baay'ina isiitii, beekumsa isiitii, waa'ee warri kun warra kanarratti ni kaayidhatee akkanatti jibba. It's something that you have to think. Why if maaliif Israa'elii addunyaan tun Israa'elii yeroo akkanatti apartheid systemii guyyaa adii guyyaa kaameraan jiru sirna kana akkan agarree ija cufattee jette. I think about it. So kan hin jedhee mootummaan kun akkanan godhaa jira sirreedha. Gara kanaan immoo warri bosona keessatti lolaa jiru gariin haqaaf bahee bakka kanallee clear underline gochuu haqaaf baheetiin dhakaa fi biyyee boraafatee karufaa jiru shakkii hin qabu. Gariin ammoo maqaa san fakkeesseetiin uummata shororkeessee duguugee hatee gudeedaa jira. Maqaan himatu maqama warra kanaa jechuudha. Maqama warra OL, maqama warra booboo himataa jechuudha. Hedduu kana keessatti aayyoo fi obboleessi keenya abbaa faalteen hedduu kana keessatti shororkaa jiran. Maqamoo bootiin ganda keessatti wayaa bitattee ijoolleen nama hataa jirti, nama gudeedaa jirti, nama saamaa jirti. Akkasumas ammoo woboo qabsoo ganamaatiif qawwee hidhatee bahillee an shakkii keessaa hin qabu. Nan beeka. Kanaaf tasuma eeggachuu qabanii kan jedhee dubbadheen beekuun sirriitti. Because hin beeka. Garuu hoo hattoon illee akka keessa jirtu hin beeka. Ofiillee of ajjeesaa jirra waan beekuuf kan jechuu barbaadee jedhee shoota irratti dhiigoo keenya sii galee kan miidiyaan baara deemneetiin akka leencatti bookkisnu. Keenya biratti hidhannee amma akka sareetti yookiin akka dureetti dunnee jennu otoo hin ta'in bakka marattuu sagaleen kiyya tokko. Stage marattu stage faranjii birallee dhaqu isin birallee dhafu. In fact ani faranjii biroo dhaqee jiru very radical Oromoodha. Asoo dhufee jiru ammoo xiqqoo gadi qopheessee because isin wajjin waan wal beeknu jechaafi isin illee waan an beeku beektanii waan haarawaa isinitti himu hin jiru waan jechaafi. Kanaafuu kan hin jedhe dhiigoo keenya salla wargoonee si galee ana malee namni hin jiru kana dhiisneetiin gadi teenyee haasa'uu qabna. Haasa'amuu qaba. Mootummaan illee shororkeessuu dhiiseetiin warra OL warra woboo kanneen hunda walitti qabee haasa'amuu qaba. Hamaa fi haasa'uu akka daasuwaatti rakkoo qabna, akka Oromootti, akka gandatti, akka amantiitti rakkoo qabna. Kanaaf haasa'amuu qabna haasofneetiin araara tokko bu'uu qaba. There is nothing. Utuma mootummaan kun jijjiirame hundaanuu nageenya Oromoo keessatti dhufuu hin danda'u. Karaa nagaatiin yoo ta'e malee we have to talk. We have to talk kan jedhee so kan hin jedheef jijjiirama kanarratti haasaan barbaachisaa jechuu barbaadeetiin. Dhumarratti kalee maqaa dhaabaa dubbachuu danda'u international organization kana keessatti sa'a tokko walgahii ture sa'a tokko daqiiqaa 5 haasofnee jennee. Walgeessa irratti waa hedduu waan na gammachiise dhagee jechuudha. Waa'ee beelaallee irratti dubbannee jirra. Naannoo Oromiyaa gara keessatti akka maal godhanii asii warra kana I don't know barana waliin dubbannee waggaa dabalatee hin beeku asiin dura waliin dubbannee jira. Wanti jarri expend goote qarqaarsa jarri kennaa jirtu karaa mana haakimaatiin bishaan baasiin isaatiin nyaata daabsuudhaan akkasumas immoo mana hidhaa keessa visit godhuudhaan waan godhaa jiran natti himanii jiran jechuudha. Particularly Oromiyaa dhaabni kuni naannoon jiru kanatti dhaabni biraa hin jiru UNHCR qofatu jira nuun jedhan. There is no other organization jechuudha. So report san keessa bakka lama qofa jirti warri kun. Bakki lammataa Gujii keessa jira warri kun. Sababaa Gujii isinitti himuufi Gujii, Boorana, Baalee, Harargee beela guddaa keessa jirti. Arsiin illee xiqqoo beela qabani. Garuu warroonni kun soo kanarratti dubbannee ture jechuudha. Gujii kana keessatti maal akka kennanii, maatii mee kennanii, akkamitti akka lolli yeroo baay'ee nama jarri qarqaaran godaansisanii assessmentii dhufaa jiru. Beela kanarratti illee walitti qabatee warri yeroo baay'ee konfliktii irratti deemee jira jechuudha. Walitti dubbannee waa'ee kanarratti kaampii madda walaabuutti kaasee jedhan. Because madda walaabuu kana keessatti maaltu deemaa jiran itti fakkaate karaa Baaleetiin Alshabaabii biyya seente jedhaniitiin sababaa uummataan ilaala. Lolli hadha Oromiyaa keessa jiru. Fakkeenyaaf xiyyeeffannaan Gujii, Boorana yookiin Wallagga irra jiru. Otoo Baaleen jiraate balaan hadha Wallagga keessatti deemu kun otoo Harargee keessa deeme mootummaan kun Harargee gubee fixee jira qaawwalee. Gubee fixee jira. Maa musliima waan ta'aniif namni harka irra qabu tokko hin jiru. Dhiiroo dhugaadha. Otoo badii hadha Wallagga keessatti Gujii keessatti ga'u kana Harargee yookiin Arsii keessatti Baalee keessatti ga'ee mootummaan kun gubee fixee jira. Addunyaan illee sila harka dhooftiif shororkeessitoota Alshabaab jedhanii jechuudha. Amma ka Baalee keessatti odeeffamaa jiru Alshabaab gaasiin seena jedhanii jechuudha. Namni keenya ka warra naannoo kasan jirtan
Ashabaab irraa ilaalcha Ashabaab irraa fageessuun keessan isin fayyisa because namni isin iyyuu illee hin jiru namni isin dubbatu illee hin jiru addunyaan jiraa keessan tuuti du'aa keessan iyyuu arguun barbaaddu akkuma waa'ee Israa'eel Palestaan isin dubbadhisan jechuudha that's the reality gujii keessatti amma maaliif warri kun bakka lama qofa fokkasiin jira bakka lama qofa jira nam tokko gaafadhe maaliif Oromiyaa bal'oo san keessa akkuma yeroo baay'ee jettee NGO kara dhibbaa olitti biyya kana NGO addunyaa jechuudha baay'een jira Amaaraa fi naannoo Tigree kana jiran Oromiyaa keessa jiran warri kun NGO kun international kun bakka lama Oromiyaa keessa jiran lamaan keessaa tokko gujii isin jedhamu olaalee jedhu it is very interesting amantaa walitti hidhatee jedha so beela kanarratti illee qarqaarsa godhan jedhee abdii qaba warri gujii naannoo gujii kan qarqaarsa keessan itti fufaa nevertheless I was very happy akkamitti gara siin qarqaaramaa jiranii kan jedhuu fi so warroonni musliimaallee ka biyya arabaatiin biyyoota adda addaa walitti hidhaa qabdan qarqaarsi warra musliimaa kaargee kabaale jiru qarqaarsa kadhadhaa hin jira amantaan kadhadhaa ta'u ta'in predominantly uummata amantaa kana jala deemu waan ta'eef qarqaarsi akka dhufuuf jedhu si barbaadeetiin I think waan jedhu barbaadu jedhee jira yoo si mufachiise nama folchaa jedha isin mufachiisuuf miti kaayyoon kiyya akkuma isinillee dubbachuu mirga qabdan anillee at the end of the day mirga qaba mirga ofiif barbaadan san ana hin sarbina gammachuu ofiif hawwitan san nama biraa hin sarbina so qabsoo kana keessatti isin jalatti afaan Oromoo dubbatee Oromoo fakkaateetiin kan nama kennu qooduuf deemu kana wanna itti ruuf deemu kana si beekni maali jette kana sunniin Oromoo miti anaaf Oromoo jechuun dhugaadha jechuudha nama haqaa ofii dhallee because Oromiyaa keessa kasabaaf sablammiin jirtu kanaaf xanyoonni jirtu kanaaf xanyoonni abbaa qabeenyaa jiran Oromiyaa keessa bakka biraatti miti bakka biratti gorramanii bahanii jiran sana so kanaaf iyyuu Oromiyaa ganda kiyya keessatti kan jedhu hagana so hopefully yaani kiyya ifanatti fakkaata iddoo galatoomaa waan caqastanii fi haganaaf fayyaanaaf ta'a isinin jedha bye